At opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu? Maal jechuudha kun? DP olaanaa waliin beellam qabnu turre beellami sun nuun milkoomna. Kanaaf har'a wiixata dabarsin abtaayyee keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom duratti. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Gaaffii jalqabaatiin itti xiyyeeffannaa waggoota wayiin duratti ODP ergamurraa erguutti giza jijjiiramu tiimii jajjabsu qabatanii baatan tiimii lamma jedhamtu. Tiimiin sun amma lubbuun hin jirtu dhageenya. Warri tiimii sun kee jirullee hedduun isaa sababa adda addaatiin dhiibamu darbatamu dedeebanii dubbachaa turan. Amma tiimii kamisanii hin jenna. Tiimii Abiy Ahmad jechuu dandeenya. Gaafiin Oromoo deebi'ellee jecha jiran. Anaaf hin jiru jecha hin jiru. Gaafiin Oromoo. Hadeebi keessa tokko dunaa kaaftee dhibee kareefu kaaf malee gaafilee gugurdoo akka ijoo sabii kun gaafate hadeebiftu fakkeenya. Hadeebifta. Gaafiin Oromoo amma maaliin? Dhiyootaan ammoo gad baatanii waan burjujjii uummata tokko uummatatti himtan. Afaan Oromoo afaan shawwalii afaan hojii paartii keenya goonee jettanii turtan. Uummati Oromoo gaafiin afaanii gaafiin ilmaan ofitti wareege gaafiin qabsaa'aa fi ture. Afaan sabguddaa afaan ardii Afrikaa kan keessatti iyyuu Keenya Tanzaaniyaa Ugaanda dabalatee baay'inaan dubbatamu. Afaanota gaafiin akkasiituun kahin ka kiraateriyaa sabaallee yoo laalan waliin madaal waliin gabbaanii afaan Oromoo afaan paartii goon jechuun saba kana qoosum taatu. Maalinni rakkoon Oromoo eessa jennee mari'annee achii booda paartii dhaabuun nu barbaachisa hoo jenne akkasitti deemnee dhaabna erga dhaabne. Uummataan mari'achuu baatanii illee uummata bulchuu jirtanii. Kanaafuu yoo isaan hin mari'anne wanni tokkolleen malee hin taane uummati osoo irra akka miidham taate protest godhee isan buqqisuun danda'a jechuudha oomna waliin itti taatan. Mirga qabachuu akkas. Uummanni maa yoo isa miidhan. Kaleessas mirga qaban manna irra qofamti. Borosiif taanis wanni mootummaan tolchuuf wanni paartiin tokko tolchuuf fedhii faayidaa isaa eeguu qaba. Kanaaf ablamaan sobee jechuun. Ani amma akkasiin jedhe amma ablamaan hin sobnee jechuun waan beeku barreessu. Waan beeku dubbadhu. Ablamaan ammoo akka gana baase. Full isa gubbaamu reaction. No communication gize baranutti communication is all about what you are saying. Waan ati itti mala akka ati itti miti jedhan. Interpretation ani waan kennu qaba. Ati waan kennitu qabda. Achi keessa seenuun waan nu barbaachisuun se'u. Kanaafuu yes or no question. At opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu? Maal jechuudha kun? Hallamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte himta talleen takkaan jechuun fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Reefu amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsiti? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filatee bakka ofii buufati. Isaan ammoo uummati isaan hin filan. Jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gize iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu. Fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimmi Oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessitee waan kan mormitu fan argine. Yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gize iddoo saayidii qabatee waan barreessitu waan argine Facebook tan follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likka naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaa waa qortee turte. Gize dubbii wayaa balamu simee rakkaatelle gize difendi gootin dhageenya irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gize atiin jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen. Rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa taate fakkeenyaaf gujii of fudhannam 400 wayidduu jira taksii react gootin dhageenye. Gareen adda addaa uummata Oromoo irraa tarrab jechootiin barbaachisu kabara wayyaaneetuun jedhamnoo jedhanii dhageenya takka reacting goon. Kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhee si gaafate. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan kanuma turee egaa viidiyoo kan biraa amma walitti deemuutti gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa akkasumas viidiyoo kana immoo laayikii fi sheer gochuun sooshaal miidiyaa qabdan irratti sheer godhaa isiniin jenna amma viidiyoo kan biraa walitti deemuutti gama kiyyaan nagaatti.